Hechachiise tukte nagantau Akafani tau Ukseyo rambau Akafani tau Ukseyo rambau Yoya akkam jirtu hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin akka qabu jecha har'a oduu wayitawaa yookaan immoo dubbii dhiheenya kana ajandaa ta'e yookaan immoo waa'ee Phaaphaasota Oromoo yookaan mirga uummanni Oromoo afaan kiyyaan amantaa koo adeemsisa irratti namoonni bebbeekamoon garagaraa yaada mataa isaanii ibsachaa jiru. Isaan keessaayis artistoonni fi qabsaa'onni jechuun danda'ama. Artistoonni Oromoo artistii qofaa miti, qabsaa'ota Oromootis yaada mataa isaanii yookaan immoo wantoota tokkummaa Oromoo jabeessuu fi wantoota tokkummaa Oromootti cichuu yeroo poost godhanii fi akkasumas uffata adii uffachuudhaan akka Oromiyaa fi akka Phaaphaasotaa fi akka amantaa Ortodoksii fi uummata Oromoo cinaa jiran yeroo agarsiisan argaa jirra. Isaan keessaayis artistiin jaalatamaa fi kabajamaan artist Caalaa Bultumee bifa adda duree ta'een wantoota garagaraa yeroo inni poost godhuu fi yeroo haala addaa ta'een miidiyoota garagaraa irratti yaada mataa isaa yookaan immoo yaada tokkummaa Oromoo culuqisan poost godhuu argaa jirra. Artist Caalaa Bultumee deddeebiidhaan poost haa godhu malee artistoonni Oromoo guutumaan guutuutti jechuun danda'ama. Kanneen akka Ittiqaa Tafarii, kanneen akka Galaanaa Gaaromsaa fi Jaamboo Juutis artistoonni guutumaan guutuutti jechuun hin danda'ama. Wantoota tokkummaa Oromoo jabeessanii fi akka Ortodoksii ifama akka Ortodoksii fi uummata Oromiyaa cinaa dhaabbachaa jiran nutti agarsiisanii jiranii. Haaluma saniin immoo artistoonni Habashaatis uummata isaanii cinaa jiraachuu isaanii uffata adii yookaan immoo uffata hazanii agarsiisu uffachuudhaan isaan cinaa jiraachuu nu mul'isaa jiran jechuudha. Mee har'a waa'ee artist Caalaa Bultumeetti haa deebinu. Wantoota inni Feesbuukaa fi miidiyoota irratti sheer gochaa jiru takkaa lama isin agarsiisna. Caalaa Bultumee akkuma fuula Feesbuukaa mataa isaati irratti nuuf ibsuuf yaaletti sirba haaraa sirba ajaa'ibaa qabatee akka dhufaa jiruu fi weellee ajaa'ibaa yeroo wajjin wal fakkaatuu fi yeroo kana eeggati haala yeroo kana irratti akka dalagee xumuree nu biraan gahuuf qophii xumuraa jiru. Fuula Feesbuukaa mataa yookaan Feesbuuka isaati irratti illee nuuf ibsee jira. Yaadota inni Feesbuuka irratti calaqqisaa turee fi wantoota inni Feesbuuka irratti poost gochaa ture takkaa lama mee haalaallu. Kunoo Caalaan akkana jedhe: ol utaaltee gad utaaltee odeessitus waan kuma dubbii kalee seenaadha. Asiin deebi'u gonkumaa wanta baay'ee dhageenye wanta baay'ees agarre. Girgirrii kana keessa nama hedduun wal barre mana namaatti seentee osoo yaadduu olaantummaa amala kee fogguu kanatu si dhabsiise hundumaa. Qe'ee keenya nutu eeggata galee afraniin kaane duwwaa dhuftee fuutee hin baatu wal irratti naqqaane. Nuuf barisiisi yaa Waaqa jabaan Waaqa jechuudhaan Feesbuuka mataa isaa irratti poost godhee itti dabaluunis muummicha keenya Dr. Abiy Ahmediifis ergaa guddaa tokko dabarsee jira. Innis kunoo abbichuu abbaa malaatiif jedhe. Bakki ati amma waraante kun bakka namoonni asiin duraa hedduun tuquun sodaatan, bakka sabaa fi sablammoota qancarsaa turte, bakka amantiiwwan biroo sakaalaa turte, bakka shiraa, bakka dharaa, bakka an caalan haa jiraadhuti. Waan ulfaatu tana cabsitee keessa lufnaan wacaa fi boo'icha dharraa tuffattee doonii haqaa kana bakka isaan malu buufata sirrii geennan harka siif kennuun hin oolu. Diinni nafxanyaa olii biyya tana keessa waan hin jirreef namni bulguutanoonni waa gadi qabe anaaf nama galataati. Lafa ati sirrii jirtutti si faana jirra. Hamma feetee taatu gaafa ormi duula ilma gosaatti yaatu gosti itti hin dhiiftu akka sirna gadaatti. Hattichi yoo harka namaatti ajjeefame hatticha jedhanii hin dhiisan.
gumaa isaa hin baasa. Gosti isaa hattichas ta'ee yoo nama ajjeese hattichi dur jibbinu jedhanii gosti gumaa isaa fixachuu hin dhiiftu. Tun seera muraati. Gaafa aanan sirba wallaalte aanan jala saalfatti. Wanti jedhanis tana. Anaaf taatus ta'uu baattus yeroo sareewwan ormaa sitti wajju kan siif otuu hin taa'anii ofiif jecha siif aara. Dhiirsa tuffatan niitii jalatti dhaanu jedha warri kenna. Tanaaf garaan nu aari miilana horruu horratti deegnuu gabatti wal argaa. Yoo bakkaan geette seenaa abbaan keete hin galmeessite. Yoo duubatti dheessite gamas dhabdee seenaa fokkataa barreeffata jechuudha. Lama dhabuu irra itti dunuuffadhu bakkaan gahii jaaloo kana jedhee kan booji'ee kan immoo yuutuuba mataa isaa irratti akkuma isin argaa jirtan kanaan kan poosti godhe artistii cimaa fi qabsaa kan ta'e artist Caalaa Bultumeetii. Itti dabaluunis artistoonni hedduun kanneen akka Ittiqaa Tafariis, Galaanaa Gaaromsaa fi artistoonni hunduu haala ajaa'ibsiisaa ta'een qabsoo seenaa kana cinaa akka dhaabbachaa jiranii fi namoonni bebbeekamoo fi namoonni hedduunis keessanis ta'ee ifaan ifatti qabsoo uummanni Oromoo deemsaa jiru kan yookaan immoo qabsoo diddaa gabrummaa jechuun ni danda'ama. Qabsoo seenaa keessatti qabsoo isa guddaa jechuun ni danda'ama. Qabsoon namoonni hedduun namoonni yaadni yookaan falaasamni qabsoo kanaa hin galiniif akka namni tokko amantaa ortodoksii jibbeetti yookaan immoo amantaa ortodoksii dhiibuuf gochaa jiranitti namoonni fudhachaa jiru. Garuu immoo dubbiin sanii addaa. Maaliif amantaa namni kamuu ni jaalataa, namni kamuu ni kabajas, amantaan kamuu kabajamuu qabas, amantaan kamuu jaalatamuu qaba. Maaliif namni kamuu amantaa isaatiif fi wanta barbaade kenna, akkasumas saba isaatiifis. Kanaan kana hullaaleetti miti uummanni Oromoo. Garuu immoo gabrummaa fi deeggaraa fi shira amantaa kana jala jiru kaasuu qofaaf waan yaadamee fi waan godhamaa jiru ta'ee nutti mul'ata jechuudha. Maaliif malee amantaan ortodoksii amantaa Itoophiyaa keessatti amantaa uummanni Oromiyaa bal'aan hordofanidha. Akkuma amantaa musliimaa hordofan amantaan ortodoksii illee biyya kana keessatti amantoota guddoo jiran keessaa tokko. Kanaaf amantaan ortodoksii biyya kana keessaa bahuu hin danda'u. Uummata Oromoo keessa illee bahuu hin danda'u. Garuu immoo kan ta'u maal jechuudha? Uummanni Oromoo afaan isaatiin amantaa kam hordofuu jechuudha. Maaliif amantaa musliimaas haa ta'u kiristaanas haa ta'u kaatoolikaas haa ta'u amantaa kamuu afaan ofiitiin hordofuu. Maaliif biyyoota garaagaraa biyyoota guddaa irratti illee fakkeenyaaf amma yoo chaayinaa deemtan amantaa kamuu musliima illee haa ta'u kiristaana illee afaanuma isaaniitiin hordofan jechuudha. Kuni amantaa irratti yookaan immoo amantaa tokko irratti dhiibbaan yookaan cunqursaan inni qabullee waan jiraatu natti hin fakkaatu yoo amanticha babal'ise malee. Kanaaf uummanni Oromoo gocha deemaa jiru kan yookaan immoo namoonni hin hubatinii fi waan ortodoksii dhiibaa jiran isin fakkaatee uummata Habashaa cinaa hiriiraa jirtan akka irraa of qusattanii fi namoonni akka irraa of deebistanii uummata Oromoo fi qabsoo kana cinaa hiriirtanii akka qabsichaa fi phaaphaasota Oromoo kana deeggartan isiniif dhaamaa. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa jecha. Warroonni yuutuuba kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan odeeffannoo wayitaa fi wantoota barnoota fi bashannansiisoo ta'an yuutuuba kanarratti argattu. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Guyyaan keessan kan eebbifame isiniif haa ta'u.